بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هرأى صلاة سنة كأجري غرغدا كمان وجيني لالا صلاة سنة كان أجري غرغدا كمان هدو تجرو صلاة سنة كنين إن شاء الله kan ajrii gurguddaa namaaf argamsiisan ka duniyaa akhiratti illee sababa milkii namaaf ta'an tokko tokko isaaniitiin ajrii isaanii wajjin ilaallaa hanga dhumaatti hordofaa. Salaanni sunnaa akka waliigalaatti nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisaa yoo dubbatan maal jedhanii guyyaa qiyaamaa awwalu maa yuhaasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyaamati min 'amalihi salaatu jedhani. Gabrichi dalagaa isaa irraa wanti jalqabaa herreegni yookaan qormaatni irraa godhamu salaataa jedhani. Yoo salaata isaatiin milkaa'e dalagaa kaawwaniinillee milkaa'aatiin deema. Yoo salaataan kufe dalagaa kaawwaniinillee kufaatiin deema jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Salaata isaa irraa jedhani wanti tokko yoo hir'ate salaata sunnaa isaatiin isaaf guutaa jedhamaa fi jedhan guyyaa qiyaamaa. Kanaaf salaanni sunnaa keenya iddoo salaanni waajibaa keenya nu jalaa hir'atetti ittiin rabbiin nuuf guutaa jechuudha. Akka waliigalaatti ajrii kana qabaa. Salaanni sunnaa hedduutu jiru. Isaan keessaa tokkoffaa sunana rawaatibaa. Sunana rawaatibaa jedhamanii warroota beekamantu jiru. Sunana rawaatibaa jechuun maal jechuudha? Sunnaa salaata boodaa fi duratti salaata waajibaa yookaan salaata dirqamaa duraaf boodatti sunnaalee argamanidha. Isaan illee hedduutu jiru. Isaanis baay'inni isaanii 12. Baay'inni isaanii 12 jechuudha. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waa'ee salaata sunana rawaatibaa kana dubbatan maal jedhanii man salla في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. نمني ركعة كل لما قيا في halkanitti ta salaata booda deemtu tanniin salaate rabbiin jannata keessatti mana isaaf ijaaraa jedhani. Rakaan 12 kunniinis eenyu fa'a yoo kan jettan ta'e tokkoffaa salaata fajrii yookaan salaata subhii ka obboroo san dura rakaa 2 salaatu 2. Salaata zuhrii dura rakaa 4 salaatu 6. Salaata zuhrii boodallee rakaa 2 salaatu 8. Salaanni asrii hin qabu. Salaata maghribaa booda rakaa 2 salaatu 10. Salaata ishaa'ii booda rakaa 2 salaatu 12. Nama rakaa 12 kanniin salaate rabbiin sababa inni salaatuutiif mana keessatti jannata mana keessatti mana isaaf ijaaraa jedha nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tokkoffaan isaa sunana rawaatibaatii. Lammaffaa salaata duhaa jedhamee beekamutu jira. Salaanni duhaa yeroo akkamii salaatamaa? Yeroo aduun baate irraa eegalee haga naannoo salaanni zuhurii dhiyaatuutti salaata jiruudha. Jidduu kanatti namni tokko salaatuun sirriitti jaalatamaadha. Yeroon sirriitti inni jaalatamu akka biyya keenyaatti naannoo sa'aatii 4 yeroo aduun sirriitti ganama cimtu san jechuudha. Baatee tutturteetiin aduun yeroo aduun sirriitti cimtu san salaata duhaa kana salaatuun sirriitti jaalatamaadha jechuudha. Salaata duhaa salaatuun ajrii akkamii namaaf qaba? Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ilmi aadam jedhani. Ilmi aadamii kuni rabbiin humna 360 waliin isa uume jedhani. Kun martiyyuu dalagaa dalagu qabaa jedhani. Ka ajrii inni ittiin argatu dalagaa inni dalagee ittiin ajrii ittiin argatu qabaa jedhan kun marti. Dalagaa humna 360 dalagu kana ka wali isaaf qabatu wayujzi'u min dhaalika raka'ataani yarka'uhumaa min ad-duhaa. Ka inni kana dalagu mara ka walitti isaaf qabatee booda takkatti marayyuu of keessatti isaaf qabatu eenyu salaata duhaa ka inni rakaa 2 salaatutu walitti isaaf qabataa jedhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf salaata duhaa salaatuun ajrii humna 360 dalagnu kana guutuu booda takkatti walitti namaaf qabataa jechuudha. Hadiisa biraatiin illee nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Abii Hureyraadhaaf waan sadii jedhaniin waan sadii laa tada'hunna hatta tamuuta jedhanii dhaamaniif hanga duututti wantoota sadii armaan gadii kana hin dhiisinii jedhaniin. Wantoota sadii keessaa tokko maalidha? Wa salaatu duhaa. Salaata duhaa hin dhiisinii jedhaniin. Abii Hureyraa amaanaa tana siidhaame hanga duututti salaata duhaa hin dhiisinii jedhanii dhaamaniif nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf salaanni duhaa ajrii guddaa qabaa.
isas dagatuu hin qabnu jechuudha. Ittaansee salaanni biraa salaata halkaniiti yookaan qiyaama leeylii kan jedhamee beekamu. Qiyaamni leeylii yookaan salaanni halkanii ajrii guddaa qaba. Kana keessa Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa aayaa quraanaatiin yoo dubbatu maal jedhaa? Amman huwa qaanitun آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إني هل كان آبتي رحمة ربي كجيلو كربي ساتي قديد آبتيتين ربي إسا فلدر آبتي رحمة ربي إسا كجيلو نما أكسين تاني سلا والكتا جل ربين ولنكتا وجدا نمني ربي ساتي بجديتين هل كان آبتو نما هندامن نما ربي بجديه سلانين ولنكتا كناف إسا تجعلا جيشو آية براتي اللي ربي مال جدا قبروتا إسا غاريو واي إساني دباتو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا قبروني كي غارين جدا ربي جنوبني إساني چناچي إساني إدوچ إساني إساني رأول جتي جدا ناف صلاتو فجراني رحمتك يا كجيلو لاف دعائنا كداتو لاف أكسما مالي عذابك يجلا بهو لاف جرانيتين قبروني كي cinaacha isaanii ol qabaniidha Rabbii subhaanahu wa ta'ala. Ammallee Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waa'ee salaata leeliitii wal qabatu yoo dubbatan maal jedhanii ayyuhannaas ilma namaa yaa nama oo dhagaa jedhanii afshu salaama kana facaasaa jedhani axcimuu xa'aama nyaatallee nyaachisaa wasalluu billeyli wannaasu niyaam yeroo namni rafu isin ammoo ka'aa Rabbii keessaniif jedhaatiin salaataa jedhani tadkhulul jannata bisalaam jannata nagahumaan seentanii Rabbii keessaniif yeroo namni rafutti isin ammoo ka'aa salaataa jedhani. Hadiisa biraatiin ammallee Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii dubbatanii wa afdalu salaati ba'da al-fariidati salaatu al-layli. Salaata keessaa caalaan erga salaata waajibaati salaanni caalaan salaata dirqama salaata Rabbiin dirqama nurratti godhe kan waajibaa kanniini isa booda isatti aaneetiin salaanni caalaani salaata halkaniiti jedha Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin anaaf isinillee haa laaffisu nama isaaf jedhee ol ka'eetiin salaatu Rabbiin waa taasisu. Ittaansee inni arfaffaan salaatota keessaa salaata sunnaa keessaa inni arfaffaan salaata taraawiihaati yaa'u beekamaadha. Jecha kanallee sirreeffadha. Taraayida osoo hin ta'in yookaan taraawida osoo hin ta'in taraawiiha hedduun namaan dogongoraa. Salaanni taraawiiha ajrii guddaa qaba beekamaadha. Ji'a Ramadaanaa keessa salaatama. Innillee salaata halkanii keessaa tokko. garuu inni ji'a ramadaanaa keessa ka salaatamu kun salaata taraawiihaa jedhama maqaan isaa. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waa'ee isaa yoo dubbatan maal jedhanii man qaama ramadaana iimaanan wahtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Namni ji'a ramadaanaa kana rabbitti amanee waan dalagu kanallee rabbi irratti herreegateetiin rabbii isaatiif jedheetiin ol ka'ee salaate cubbuu isaa kan inni dabarse rabbiin sababa saniif isaaf dhiisaa jedhan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nama cubbuun isaa isaan dhiifamu rabbiin waa taasisu. Ittaanee inni shanaffaan salaata sunnaa keessaa salaata erga wuduu'a godhanii sa'aatii dhorgamaa waan hin ta'iniin ala erga wuduu'a godhanii salaata sunnaa raka'a lama salaatuun ajrii guddaa qaba. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Bilaal jedhaniin ani sagalee caammaa keetii kaatiyoo jannata keessa godhattee ittiin deemtu kipkiphii isaa dhagahe sababa maaliitiif argattee jennaan ani waan dalage waan addaa ofitti hin beeku garuu erga salaate booda erga wuduu'a godhe booda salaata sunnaa raka'a lama salaatu malee hin dhiisuu jedheen. Akkasuma mallee Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa biraatiin yoo dubbatan maal jedhanii maa min ahadin yatawadda'u fayuhsinu alwudu'a namnummaan kamuu jedhani wuduu'a godhee wuduu'a isaa tolfatee godheetiin jedhani raka'a lamaa yoo salaate fuula isaatiin gama rabbiitti garagalee qalbii isaatiin illee achi garagaleetiin raka'a lama yoo salaate illaa wajabat lahul janna jannanni isaaf raggaatuu malee yookaan isaaf sabattuu malee hin haftuu jedhan rabbiin jannata isaaf kennaa jedhan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf haga rabbiin nuuf iseen inshaallah wuduu'a gooneetiin haga dandeenyeen salaata sunnaa kanniin itti dabalanneetiin irra buufatuu qabna. Warri salaata sunnaa isaaniif laafee salaata sunnaa kana jabeeffatanii salaata waajibaallee jabeeffatanii salaata sunnaallee jabeeffatan anaaf isinillee rabbiin haa taasisu. Keessattuu salaata sunnaa rawaatibaa jedhu san sirriitti itti yaaduu qabna. Erga salaata waajibaa salaatan duraa fi boodatti ka dalagan ka jedhu sanii fi salaata leeylii marti isaanii ajrii gurguddaa qabanii akkuma argitan keessatti salaanni leeylii
akkasuma salaanni rawaatibaa ka jenna salaata waajibaa booda yookaan salaata dirqamaa boodaaf dura salaatamu kunniin ajri gurguddaa waan qabaniif sirratti irratti xiyyeeffatuu qabnaa. Nama jabaatee ittiin dalagu rabbiin haa taasisu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.